Iyesuus waaqa jedhee qaama lallabu keessaa Iyesuus nama jedhee sana lallabu filachuun ga'ee kooti. Sababiin isaa maaliif? Yoo jennee ilaalle Iyesuus ofii isaatii yoo ergamaa dhadhee dubbata, ati garuu humnummaan fuuteetti waaqattee dubbatta. Ana nama akkasii na ajjeesuu barbaaddu gaafa Iyesuus jedhu waaqa jettaniitu. Nuni ani akka kootti waaqa du'uun qabatu hin taane waaqa jiraatuun qaba. Waaqni du'u kamiyyuu waaqa ta'uu hin danda'a laata? It is with question. Gaaffii walii galaati. Gaaffii keenya gaaffii jireenya ilmaan namootaati kun. Waaqayyo akkamitti du'a? Waaqayyo akkamitti ajjeefama? Kan jedhudha. Ani maallaqaan bitameen nanne. Kan na bitee na geesse dhugaatu kokkee koo kana qabee kan gara dhugaatti na geesse dhugaadha malee kokkee koo qabee kan gara islaamummaatti na geesse maallaqa miti. Karaa kan biraa maallaqaan bitamtee dhattee gaafa jettanii hiyyummaa keessan rakkina keessan akka hiyyeessa taatan ragaa bahaa jirtu jechuudha. Ijoolleen kiristaanaa. Hiyyummaa keessan rakkina keessan akka rakkattaniif akka hiyyoomtan ofirratti dhugaa bahaa jirtu jechuudha. Dhuguma immoo hiyyeessa maal qabdus? Waldaatti sooromtanii gabbaatanii hiyyeessa. Waldaatti makiinaa bittu achi gabbaatanii hiyyeessa. Waldaa keessatti konkolaataa manaa fudhame qulfii manaa fudhattu achi gadi baatanii hiyyeessa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin kijibaa fi saaksii kana keessaa kan na baasee dhuunfaa kan Allah qofaa isa na taasise rabbi tokkicha isa hin nyaanne, isa hin dhugne, isa hin hagne, isa hin rafneef kan na kenneef galanni guddaan haa ta'u. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itti fufee kan jiru. Na beektu kaleessas gaafan isinii wajjin ture islaamota akkan godhaa ture beektu. Har'a immoo dhugaan naa galiinnan har'as dhugaan gaafi sana haasofsiise har'as na haasofsiisanaan asirra billaa kaa'ina ciroo barbaadde. Dhugaan gaafas na dubbachiise har'as na dubbachiisanaan. Itti fufee kan jiru dubartiidhaan si goyyomsanii dubartii babbareedduu sitti kennanii si goyyomsanii miskiin. Atumtu immoo dubartii babbareedduun islaama bira taate dubartii babbareedduun baga kiristaanota keessa akka hin jirre atumtu baga barti. Karaa kan biraa dhidhiqattee diddibattee seeftii kee eeggattee rabbi kee sodaattee naan utuu sodaattee atiyyuu akka dubartoota islaama bareedda. Dhidhiqadhaa, diddibadhaa, fo'aa, bittiin jedhaa. Isinumtiyyuu baga ragaa baatan dubartii bareedduun akkasiin biran jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Dhuguma babbareeduu shamarran islaamaa yoo jettee anqaaquu fakkaatu. Galanni rabbiif haa ta'u. Rabbi nama jaallatu bareechaa, rabbi nama jaallatus qajeelchaa, rabbi nama jaallatu akka barbaadetti miidhagsee lafa kaa'a. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Dhageessee si jammar nama qullaa deemurraa maaltu jaalalan nama qaba joo? Nama ganama ribaa ka'ee dhiiga saree dhugee dhufe saree qeeraa keessa bultee dhufte fakkaattee galtu hidhiidhaan wanta diimaa sana ofitti baxabbaxee galturraa maal jaalalleessaa nama qaba yaajoo. Nasa kanaaf ijoolleen islaamaa alhamdulillahi rabbi isaan eebbisuu jannata isaaniif haa kennu ni bareedu miidhagina qabu. Angaruu bareedinaan an goyyoomfame dhaqe miti. Dhugaatu morma na qabee na fuudhee dhaqe. Kanaaf arrabsoo keessan qabbaneeffadhaa. Kaleessa gaafa wangeela lallabaa ture na arrabsaa turte malee na jabeessaan turre. Kaleessa gaafa hojii gurguddaan na harkatti hojjetamaa turte qoricha ofitti godhateettee na arrabsite malee na jajjabeessaan turre. Har'a immoo afaan kee hin qabatiin addisuyyuu achi deebi'ee bukoo keenya baasaa gudii keenya dubbata hicitiitu bakkee baatte yoon afaan koon dubbachuu dadhabe kitaaba barreesse dhalootaan ga'uun dadhabu. Dhugaa jiru. Gadis utaalii, olis utaalii, lafa barbaadde dhaqi, lafa barbaadde jiraadhu, dhugaa gabbaramaan rabbi tokkicha qofaadha. Lafa barbaadde dhaqi, akka barbaadde ta'i, amantiin dhugaan amantii islaamaa qofaadha. Habadan. Bakka. Nan jedheen. Hin qabate deebdii. Okay. Ziyaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم سجلين كي ينجرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي كم جرتا انجرا
Alhamdulillah Haalli wallahi hulliin baay'ee gammanne wallahi baga gammadde. Nuti duubumaan kunoo gammanne akkasumatti asii alhamdulillah jennee du'aa isinii godhu jirra. Kunoo rabbiin Ameen. har'a sagalee illee walii nu dabarsee asitti wal nu agarsiisa. Alhamdulillah gammannee jirra nuuf jiraadhu isiniin jenna wallahi. Irratti si hasabachiisu. Wallahi baay'ee ammas yaada Ameen. bareedaadhaan Ameen. 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 Du'aayin warra kanarratti dhaabatee irratti jabaatee maatii keessanillee jabeessee Ameen. haala Ameen. gaariin isaan gara amantaa kanatti yaamee of rabbi isin haa taasisu jabaadha wallahi baay'ee gammannee baay'ee illee isin jaalannaa galatoomaa isiniin jedha wallahi habibi. Masha Allah, Masha Allah. Amantaa Ameen. kana nama rabbiin abbaa fedheef rabbiin duniyaa ni kenna. Koppi linkii godhaa. Asirrallee ni kenna. Riipoortii godhaa jiru jarri waan ta'eef koppi linkii godhaa. Jarana warri muslimaallee ni beeytan. Namni tokko hin hinaafama. Namni kun achitti mul'ata qaba. Namni achitti mul'ata qabu ammoo yoo achii bahu hinaafanii asirraa dhabama godhan. Ammoo kun amantaa inni dhugaa argee akka dhugaa arge kanattis nama argisiisuu qaba. Daawaa godhee uummata kana dhaqqabsiisuu qaba. Kanaaf inshaallah hundi keessanuu koppilingi godhaa fi akka midhamne godhaa inshaallah. Yihuudoonni immoo Ayyee. abbaan keenya Abrahaam jedhanii dhiisan. Ilaa Yihuudoonni hin dhaga'ama miti? Hin dhaga'ama. Warri dhagaartan. Hin dhaga'ama habibi. Hin dhaga'ama. Warri dhagaartan lakkoofsa tokko. Yihuudoonni immoo abbaan keenya Abrahaam jedhanii deebisanii Yesuus garuu deebisee ijoollee Abrahaam utuu taatanii hojii Abrahaam hojjetee hin hojjettu turtaniidha. 40 irratti ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'e. Waaqayyo irraa dhaga'a malee abbaarraa dhaga'a malee ofiisaatii dubbachuu hin danda'u jechuudha. Dhaggeeffadhaa waa tokkoon isinitti hima. Yesuus Waaqa erga ta'e akkamittan isa Waaqayyo irraa dhaga'e jedhee dubbata iddoo kan abbaa koo irraa dhaga'e jedhee dubbata iddoo kanatti Yesuus deebisee isa Waaqayyo irraa dhaga'edha. Yesuus garuu deebisee erga jedhee booddee ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii la dhaggeeffadhaa. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedhe. Eenyu taasise jecha kan Yesuus taasise. Maal jedhee haasa'e? Ana nama akkasii eenyummaa isaa ibsaara, namummaa isaa ibsaera. Kanaafiyyuu nama utuu inni jedhu Waaqa gaafa jennu tinnishaa qabdi. Eshi. Yeroo hundumaa wanta nama jalaa miliqu tokkoon isinitti hima. Maal bira qaqqabnaa dhugaa dubbannee lafa aduun dhiite bulla. Ilmi dhiiraa gaafa dhalatte duuteen sodaatina. Gaafa dhugaa doossite duute malee gaafa dhugaa dubbatte duuta miti ati. Yohaannis 5:30 akkasii Yesuusiif kan dhugaa ba'an Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa kan akka dhaga'etti nan faradaa. Hallaqe. An humna kootiin homaa tokko iyyuu gochuu hin danda'u. Isa abbaa koo irraa dhaga'e qofaadha nan farada. Allahu akbar. Wallahi. Jabsa wallahi rabbi sinirraa haa jaalatu. Akkasuma ammas Quraana keessatti Koi. Maal kana duwwaadhaa? Hin funaannu inneeti malee waan funaannu baay'ee qabna. Xiqqoo marka kee wal qabanne malee waan nama maraachuu baay'ee as baasuu dandeenya.
Namaa wajjin jiraanna hawaasaa wajjin jiraanne malee waa meeqa luqqifnee as baasuu dandeenyaam ijoollee itti dhalannee guddanne waan ta'eef. Uumama boqonnaa tokko 26 irratti koottaa nama uumnaa jedhe wangeelota keessatti immoo wangeelawwan arfan gaafa barreessanii hoolaa Yesuusinis hoolaatti fakkeessanii duuka buutota isaas hoolaatti fakkeessanii Yesuus immoo deebisee hoolota jedhee amantootaaf namoota waame. Bakka kanatti qaceelloo quraanaa wajjin wal qaxxaamuraa banii Israa'eliif hin ergame gijee jiru kana. Akka quraanaatti lammaffaa immoo deebi'ee kanaa saamu ani jedhama irra deddeebi'ee ani Israa'elotaafan dhufeen irra deddeebi'e. Allah. Israa'elotaafan. Wallahi. Israa'elotaaf maal hojii dhufe laata? Ani immoo Israa'eliire. Eessatti du'e Yesuus? Achitti biyyuma Israa'el keessatti. Eessa jira addisuun? Kunoo Itoophiyaa. Walaa qusannu dhiisaa. Waan baay'een balleessaa Yoonaas. Waalaikum salaam. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Eshi galatoomaatillee naa jiraadhu. Tole kan biraan eenyutu hafeeni? Muhammed Nurraaddiin sanyii nagaan siif haa ta'u sanyii har'a ni turkiin banamaadha. Yaa sanyii nagaadha. Sanyii. Oye, Sanyii. Maa wal cufnaa. oye, adde, Wayii akkamati? jirtaa naguma? Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbi san nyaanne san dhunne isa hin hangne isa rafneef galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen, ameen dhuga. Mi'aadha niitoorkiin Akkam fataa nagaa jedhee jira waan jirtu warri Wanta mana na gaafatu addisuun maal? keessan naguma. Addisu, Wayyee. akkamatti jirtaa nagaa keeti? Jira galata rabbii. Maal niitoorkitu nu qoree beektaa? Kaleessa niitoorkii adda nu baase. Niitoorkitu baay'ee walirraa nuti neetee nu yakka saasaa jalqabee jedhe. Nagaadha miti ati? Nagaa darguu akkam fe'eeti jirtaa? Jira galata rabbii. Gaaffii si gaafadha moo gaaffii na gaafatta? Mee na gaafattaa laata?
Hin cimsin malee. Dingata yoo sitti cime garuu sin gargaarallee malee sitti cimsuu hin dhiisu. Namicha manansarii qabu kun eenyudha inni ol bahee argamaa jiru kun? Ol nu gashamee nurraaddiin namicha manansariin isaa nutti argamaa jiru kan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. فياكم نجاح. Jira galata rabbii. Sanyii sittan deebi'aa birmaddi. Sanyii Oye. sittin cimsu rakkoon qabu suutuma dheensi haasofsiisaa. Ayye. Yesus maal keeti? Adde. Yesus maal keeti? Yesus ilma Waaqayyooti. Oh. Okay, Yesus ilma Waaqayyooti dhugaa keeti. Garuu siif Yesus maal keeti? Anaaf Yesus abbaa kooti. Waaqa abbaatu abbaa keeti moo waaqa ilmata abbaa keeti siif? Adde. Sanyii. Oye maal? Oko, hin dhagaamu sagaleen koo? Jira beek. Sittaa isaan jira beek hin qabameen koo. Tole, waaqa abbaatu abbaa keeti. Yesuustu abbaa keeti moo waaqa abbaatu abbaa keeti siif? Waaqayyootu abbaa kooti, Yesus immoo ilma Waaqayyooti. Kanaafuu Yesus immoo siif maal keeti? Yesus ilma Waaqayyooti malee. Okay. Yesus ilma Waaqayyooti. Ishi rakkoon qabu. Erga maal keeti sana nan isa biran sii darba natti hin cimsin jetteetta waan taateef sitti hin cimsu rakkoon qabu. Si hubataan deema. Sitti cimuu danda'a. Garuu ishi Yesus ilma Waaqayyooti. Fakkeenyaaf ani mucaa Saamu'eel jedhamu tokkoon qabaa jennu. Ayye. Mucaan Saamu'eel jedhamu kun ilma Addisuuti jedhee waamama. Ilma Addisuuti garuu waaqa Addisuuti jechuun nan danda'a? Waaqa Addisuuti hin jedhamu, ilma Addisuuti jedhama. Birmajji. Niitoorkii isaan fakkaatame sanu. Taaptaa koppiliin godha. Yaada koo dhageesseettaa sanyii. Eeyyee dhaga'eera. Fakkeenyaaf mucaan koo ani mucaan ani dhashu ilma koo jedhee yoo waamame waaqa kooti jedhee garuu waamamuu danda'a? Lakki ilmi kee ilmuma keeti malee ilmi kee waaqa kee miti. Garuu asirratti ani nama utuun siin jedhu ati waaqa naan jechuu garuu ni dandeessaa? Utuun ani nama siin jedhaa jiru ati garuu lakki waaqa malee ati nama miti naan jechuu dandeessaa? ofii keetiin ani ofii kootiitiin nama dhensitti mataa jira. Ati immoo lakki ati nama miti waaqadhaa naan jetta. lakkisiin jechuu hin danda'u. Okay. Fakkeenyaaf nama Waaqayyoo isaa eebbisu
nama raajii masarattaa yoo fakkeenya fudhannee ilaallee normaal afur qulqulluun irra bu'ee hojii hojjechuu danda'a hojjetaa jira. Garuu haa ta'u malee fakkeenyaaf raajii masarata harkatti naaftiin diriiraa duudaan banamaa waan dinqiin garaagaraa harkatti ta'aa jira. Namni kun nama utuu ofiin jedhaa jiru lakki dinqii wanta gooteef ati waaqachuun hin danda'amaa? Hin danda'amu. Ishi Iyesuus Kiristoos immoo kunoo iddoo kana keessaati hojii ergamoota 6:38 Yohaannis 12:49 Ibroota 3:1 irratti Yohaannis 17:4 irratti Yohaannis 8:40 irratti ani nama jedhee ergamaadha utuu inni jedhu kiristaanni garuu lakki ati ergamaas miti namas miti waaqadhaa jiru. Kan akkam goote ilaaltame? Asirratti gaa karaan namni akkaataa ilaalcha isaaf akkaataa hubannoo isaati malee nama siin jedheen ani waaqa jechuun ni rakkisaadha. Asirratti gaamaa inni beektaa namni waan fedhetti yoo amane waanuma kamiin iyyuu waan amantii kooti na baasanaaf ta'a jedhee waan itti amane amantiin kan dhuunfaa gatii ta'eef hin ta'aafi yookiin immoo itti jiraachuu hin danda'a isa jedhame sanaaf malee akka waliigalaatti waan nama jedhamee beekamtiin isaa namummaadhaan beekamu tokkoon ati muka yookiin ati baala jechuun ni rakkisa. Tole. Baay'ee gaariidha. Mee waa tokkoon sitti dubbisa. Ayyee. Sagalee koo dhageessaa kanuma duwwaa dubbadheen carraa sii ilaalla. Yohaannis 5:30 irratti Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'a moo hin danda'u? Hin danda'a. Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'a moo hin danda'u? Biraaboor. Hin danda'a. Yesuus itti dabalee jecha kana Yesuus taasaa jira. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Erga Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'a ta'e Yesuus immoo waaqa ta'e akkamitti ofii kootii yookaan humna kootii waa gochuu hin danda'u akkamitti dhiyaasa? Yesuus ofiisaa waaqa osoo hin taane Yesuus ergamaa Waaqayyoo abbaati. Ergamaa Waaqayyoo abbaati. Kana irratti walii galtaa? Ayyee. Ishi Waaqayyo dhashuu danda'a yookaan dhaluu danda'a? Waaqayyo hin dhashu. Hin dhalus. Hin dhalus. Na barakadhu boo. Asuma nawaa tokko sii dhaamuu barbaada. Ayyee. Amantaa Pirootestaantii yookaan Kiristaana keessa akkati jirtu nan beeka. Na salphisi waan jetteefan sii salphisee. Mikinaatu liivii nama 400 wayii jira waanta ta'eef wanta si miidhu gochuun barbaadu. Waaqayyo kakuu sii kakatee beekaa? Ayyee. Sagaleen hin jiru. Waaqayyo kakuu sii kakatee beekaa karaa raajotaa? Eeyyee kakatee beeka. Raawwatamee argiteetta? Inni kun egaa
raawwatamee raawwatameera. argiteetta. Biraabor. Okay. Waaqayyo isa dubbateef amanamaa ta'uusaa ni beekta. Waaqayyo isa dubbate immoo hin sobu. Kana ni beekna. Itti walii galleerra. Ani immoo waa tokkoon sitti hima obboleessa koo. Karaa dhugaan Ayyee. akkuma Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis 14 irratti ani karaadha dhugaadha ani gara abbaa kootti hin geessa kan jedhee ofiisaati dubbate Islaamni irrayyuu kanatti hin amanna. Ani karaadha Ayyee. ani dhugaadha jechuusaatti nuni hin amanna. Inni guddaan garuu Yesuus waaqa miti ergamaa rabbiiti. Yesuus waaqa miti ergamaa rabbiiti. Kana jechuun cubbuu gochuu utuu hin taane afaanuma isaa waanuma macaafa qulqulluu keessatti barreeffame fuunee dubbisuu isa dubbisne immoo dhalootatti himuun dirqama keenya. Fakkeenyaaf namni sagalee koo keessaa qubee tokko yookaan fidela tokko hir'isee mootummaa waaqayyoo itti hir'atedha. Yoommoo itti dabalee dha'ichaatu itti dabalamaadha. Iddoo kanatti Iyyasuus iddoo baay'eetti ani ergamaadha yookaan namaa dhiyaaseera. As dhufnee 30 irratti immoo an humna kootiin homaa tokko iyyuu gochuu hin danda'u waan abbaan koo godhinaan jedhee nan farada malee waaqummaa isaa utuu hin taane namummaa isaa ibsa iddoo kanatti. 8 Wangeela Yohaannisiin maal jedhaanii ana nama akkasii na ajjeesuudhaaf na barbaaddu jedhe. Ana nama akkamii nama akkasii nama ta'uusaa malee ana waaqa akkasii na ajjeesuu hin jenne ana nama akkasii na ajjeesuuf na barbaaddu jedhe. Obboleessa koo guyyaan qiyaamaa dhiyaatteetti. Guyyaan lubbuun keenya gara qiyaamaatti deemtus dhiyaatteetti. Karaa dhugaan immoo daandii dhugaan immoo amantii dhugaan immoo islaamummaaf islaamummaa qofaadha. Lubbuu kee oolfachuu amma dandeessa. Karaan islaamaa karaa nagaati. Karaan islaamaa shira kan of keessaa hin qabne. Karaan islaamaa sanyiin kee achi lagni kee achi ati qabeenya qabda hin qabdu ati sooressa hiyyeessa jechuudhaan amantaa waliin qoonnedha. Hiyyeessas sooressas walqixatti kan ilaalu amantii kanadha. Amantaa islaamaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa kana irratti na beekuu dandeessa. Waggaa 19 guutuudha yeroo koo guutuu kennee miindeeffamee damooza utuu nyaadhu kanan tajaajilaa ture. Lakkii Iyyasuus Kiristoos irraa mormiin qabu uummanni Islaamaa Iyyasuus ergamaa rabbii ta'uusaa bareechee ni beeka. Ittillee ni amana. Kanas bareechee ni beeka. Haa ta'uyyuu malee ergamaadha jennee fudhanna. Barsiisni nu barsiifamaa dhufe immoo isin waaqa jedhanii nutti himaa waan dhufeef waaqa innee dhufne. Isa kanaafi carraa qabda taanaan, fedhii keedha taanaan, lubbuu keen jaallatta taanaan, galgala ga'e yookaan immoo jannata rabbii hin barbaadda taanaan daandiin islaamummaa daandii ifaadha. Gara ifaa kanaatti gara dhugaa kanaatti waamicha sii godheera. Hayyee galatoomechaa asirratti gaaffii xiqqoo si gaafadhu. Gaafadhu. Gara amantaa musliimaa kana gaafa dhufte jechuudha. Wal hubachiisanii waan hin beekne wal barsiisuu irra jirra. Akkas. Gara amantaa musliimaa kana gaafa dhufte ati quraana kana dubbisteetu quraana kanarraa dhugaan jiru sii gale moo anamma sirraan hubachaa jira miti? Ani situ na hubachiisaa jira waa'ee amantaa musliimaa kana. Namoota mana kee keessaas jala jiran illee dhugaan karaan sirriin asiin jettee hubachiisaa jirta. Ati quraana kana dubbistee hubattee gara amantaa musliimaa kana dhufte moo namoota amantaa musliimaa keessa jiran kanatu quraana kana siif dubbisee si hubachiisee akka ati fudhattu si godhee dhugaan amantaa musliimaa keessa jiru kun akkamittiin sii galeennaanii gara kana dhuftee siin jechuun barbaada. Gaaffii bareedaadha. Sagaleen koo ni jireedha yaada. Gaaffii bareedaa na gaafatti. Ani namni amantii islaamaa keessaati dhufee waa'ee islaamummaa dhugaa natti bahee hin jiru. Lammaffaan immoo amantaa islaamaa keessaati namni dhufee sanadha kanadha naan jedhe hin jiru.
Dhugaa halkan kun nagaannaa dhiyee nagaannaan bari'in otoon tajaajiluu kiristaanuma ta'e utuun taa'uu naannaa ji'a 2-7 guutuu deemeen quraana baradheen. Yeroo masgiida dhaqu islaamaa, yeroon cheerchi dhaqu pheenxeedhaa. Nam tokkotu narratti hin beekin taa'een quraana baradheen. Guyyaa tokko na yaadadhaa sheeka wayitu akkas naan jedhe na barsiisime waan akkasiidha jennaanii ijoollee maajjiniin seenee baradhaan ture mana isaatti barsiisa namichi kun jechuudha. Gaafa dhugaa jiru hubataa dhufu dhugaan jiru islaamummaaf quraana keessa akka inni jiru bareechee naa gale. Ofii kottaniime nan dubbisee macaafota garaagaraan akkuma yeroo darbe macaafota isinitti argisiisaa ture. Ofii biteen dubbisee dhugaan jirtu naa galtee erga naa galtee booddee immoo gara dhugaa kanaa dhufuun anaaf barbaachisa kan jedhuun ofitti mee murteeffadheen gara amantii dhugaaf amantii ifaa sanyiin kan waliin qoonne lagaan kan waliin qoonne qabeenyaan kan waliin qoonne ati sooressa ati hiyyeessa jechuudhaan kan waliin qoonne ati birrii qabdaa kootu nutti siqi ati birriin qabdu koo deemi nurraa siqi jechuu keessaa kan hin qabne jaalalaan guutuu nagaan guutuu yeroo hundumaa jaalalli isaanii kan hin sissinnoofne amantii islaamaa ta'uusaa waan an argeefan laphee koo guutuu jireenya koo guutuu utuu nan bifatiin itti of kennee dhaqee amantii kanatti dabalameen jira. Inni kuni yookiin quraana jara dubbiste yookiin jararraa gorsa fudhattee osoo hin taane hubannoo qabdu irratti hundoofte jechuudha. Akkas. Haa ta'uu silaa gaaffii wayii sigaa amma sii dabaluufan ture garuu. Na gaafadhu. Amma namoota kaleessa waggaa 16 tajaajilaa turte miindeffamte yookiin waldaa kiristaanaa irratti qacaramte jechuudha. 19. Waggaa 19. Mashi. Karaan dhugaan jireenyi karaa Yesuus Kiristoos malee karaan biraan hin jiru. Karaan jannatatti geessu karaa Yesuus Kiristoos malee hin jiru jettee kaleessa lallabaa turte. Itti raajjee yookiin immoo ergaa dabarsiteefis hin beektan atti fakkaata. Innuma dabarsiteetta. Sirriidha. Namoota kaleessaa ergaa kana itti raajjee itti dubbataa turte. Ergaa kana Yesuustu sitti hime moo Waaqayyo Abbaatu sitti hime jennaan namoota kanatti raajaa turte? Gaaffii bareedaadha. Yesuusin akkas gaafan siin jedhu namni waaqa argee waaqa wajjin haasa'u hin jiru. Waaqayyos nama wajjin haasa'ee hin beeku. Lammaffaan immoo Yesuus yeroo itti dhufee nama wajjin haasa'u siin qaba obboleessa ko. Uumamaan immoo hafuurri qulqulluun nama keessanii buufata akka nu barsiisanii nu dhufanitti jechuudha. Waaqayyo wajjin haasa'e jechuun akka ulfaataadhaan fakkeenyaaf mootii biyya Itoophiyaa bushuu yookaan biyyuma lafaa bushuu Tiraambii ammatu dhufe sanyii wajjin haasa'eeti maaltu sitti dhaga'ama itti yaaddeetta Waaqayyo immoo Tiraambiin caala Waaqayyo immoo Dookter Abiyin caala Waaqayyo dhufee gadi bu'ee sanyiitti waa'ee namaa dubbate jechuun ikkoo lafti kun hin raafamte jechuudha. Washi kottu waa tokko sitti himaa Museedhaan akkasittiin jedhe. Abidda keessaan sagaleedhaan Museedhee waamennaan Museen ilaaluuf gaafatte siqu maal jedhe Waaqayyo. Asnatti hin siqiin fuula koo ilaaluu hin dandeessuuti jedhe ittiyyuun argamne waliin argine jarri. Museedhaaf Waaqayyo waliin agarre. Fuula koo ilaalteennaan baquu dandeessaa jedhe. Namoonni tokko akkuma ati kaaftee Waaqayyo waa'ee kee natti maa jira jedhu. Eessa dhaabatee itti hime Waaqayyo? Akkamittiin arganii Waaqayyo irraa dhaga'anii dubbatani. Waaqayyoon argu jechuun nu miti Museen faayyuu Waaqayyoon hin argine. Hafuura Waaqayyo argan malee.
raajonni 17 jiran sun waa hafuura qulqulluudhaan guutamanii dubbatan malee maaliif hin dubbisu maali qo'ee kunoo dha'u. Mee Qorontos boqonnaa 10 maal fagoodhaan nama. Warri jala jirtan immoo taataaf godhan. Hafuura qulqulluudha malee Waaqayyo hin jiru. Eeshi kottala dhaggeeffatta miti. Isa duraa Qorontosii boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hafuurri qulqulluun kennaa garaa garaa kennuudha. Hafuura qulqulluutu namaaf kennamaa jechuudha. Yaa obboloota koo'edha. Dubbii kana Phaawulos taasisaa jira. Achumaan immoo barreeffama Phaawulos barreessee guutummaan isaa fudhataman qabu. Achiin illee yaadadhu. Kan fudhatamu jira, kan kee hagatamu illee ni jira. Yaa obboloota koo waa'ee kennaa garaa garaa hafuurri qulqulluun kennu akka hubattan nan barbaadaa. Eenyu taasisaa jira kan? Phaawulos. Isin amma illee saba Waaqayyoo utuu hin ta'in dura karaa irraa kaachifamtanii gara Waaqayyoolii tolfamaa warra duudaatti akka oofamaa turtan ni beektu. Akkasumas namni hafuura Waaqayyootiin geggeeffamu ilaalaa. Hafuura Waaqayyoo yookaan hafuura qulqulluudhaan geggeeffamu Yesuus geggeeffamuuti jedha. Itti fufee kennaan hafuuraa gosa garaa garaatu jira. Kennaa maali? Nanaaf. Wantiyyuu immoo hojiinsaa hojii garaa garaatu jira. Waaqayyoo inni hojii hundumaa addaan yaada namaa keessa kaa'u garuu tokkichaadha. Ilaa asirratti illee Waaqa tokkicha ta'uu isaa hubadhu. Itti fufee Waaqayyo sadii hin qabnu, Waaqa lama hin qabnu, Waaqa tokko duwwaa qabna. Rabbi sennu sana jechuudha. Karaan kennaa hafuuraa adduma addaan nama keessa mul'atu hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kennameedha. Isa tokkoo fi ogummaadhaan dubbachuu, isa tokkoo fi hafuuraan kennameef, isa kaan immoo beekumsaan barsiisuu hafuuruma sanaan kennameef, isa kaanis amantiitu hafuuruma sanaan kennameef, isa kaaniif immoo kennaa warra dhukkubsatan fayyisuutu hafuura sanaan kennameef, isa kaaniif immoo kennaa afaan haaraa qoruutu hafuuruma sanaan kennameef. Hafuura qulqulluutu jireenya namaatti dubbata malee Waaqayyo gadi bu'ee namatti hin dubbatu. Kanaaf iyyuu kanatti dubbataa jirtu namatti dubbata malee Waaqayyo gadi bu'ee namatti hin dubbatu. Hafuura qulqulluutu namatti dubbata malee Waaqayyoo namatti hin dubbatu jetti. Fakkeenyaaf akkas jechuun maal jechuudha beektaa? Akkas jechuun maal jechuudha beektaa? Fakkeenyaaf gibira mootummaa namni kanfalaa jira moo hin jiru? Kanfalaa jira. Dookter Abiitu dhufee sirraa fuudhamoo yookaan Shimallis Abdiisaa dhufee sirraa fuudhamoo waajjira galiitu dhufee sirraa fuudha? Waajjira galii. Akkasuma dhagaa ilaa ergaanis wanta mootummaan asii gadi labsii baasee ajaja baasetu warri gajjallaa jiran hojiirra oolchu malee mootummaan mana nama tokko irra deemee gibira naa kanfalaan jiru. Akkuma kana hafuurri qulqulluun immoo Waaqayyo biraati akka inni dhufe akkuma dhufee ergamee laphee namaarra dhufee buufateetu hafuurri qulqulluun namatti dubbata yookaan nama haasofsiisa malee Waaqayyo kallattiinumaan dhufee si bira dhaabbatee dhimma haasa'uuf hin qabu, haasa'ees hin beeku. Hafuura qulqulluu kana Waaqayyotu kallattiidhaan gara namaatti ergaa jechuu barbaadde. Hafuurumti qulqulluun sunumayyuu jiraama. Utuu na uumamni hin uumamin iyyuu seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti iyyuu hafuurri qulqulluun jiraama. Hafuurri qulqulluun seera uumamaa irratti kan jiraatu iyyuu uumama keessa jira waan ta'eef hafuurri qulqulluun Waaqayyotu uume ka ergaa yeroo uumama uume jechuudha. Beekamaadha kaa. Hafuurri ofiisaaf iyyuu uumamaatu hin taane jiraataadha.
akkasumatti jiraataadha afuruma waaqayyoo ta'edha malee uumamee miti. Eessa akka uumame akkamitti akka uumame maal keessa akka uumame macaafni ragaadhaan wanta kaa'u hin qabu. Afurri yeroo sana jiru sun immoo afura qulqulluudha. Afurichis afuruma waaqayyooti miti. Afuruma waaqayyooti hin nagaa. Afurri qulqulluun suni jalqaba yeroo ati amma tajaajilaa turte namatti raajjee sana kallattiidhaan waaqa biraas bira dhufe moo waaqayyotu Yesuusitti himnaa Yesuusitti himennaan ati immoo sabatti himte moo? Baay'ee dhugaa dubbachuuf asitti iccitiin hin baasisiini. Fakkeenyaaf waraanni tokko gaafa waraana waraanu. Maaliif beektaa Gaafa waraana waraanu. Addoo waasitti moo? Qo'i sittiin. Namoonni akka koo wantoonni baay'een galuufi didanii. Haa baase waa'ee raajotaa kanaa wantoonni naan galle tokko lama jiru. Akka kana wantoonni naan galle namoota hin gallee fi jiraachuu danda'u. Sababa kanaaf namoonni akka koo hubachuu dadhaban hubataniif akkasitti gaafadhaa rasii galai. Naa galeera. Waraanni tokko gaafa gara waraanaa dhaqu maal ta'a? Leenji'a. Maal leenji'a? Ispoortiin leenji'a. Teekaandoon leenji'a. Ushuun leenji'a. Waan hundumaan leenji'a. Akka itti meeshaa hiikanis hin leenji'a. Akka itti alaamanis hin leenji'a. Akka itti tokkosanis hin leenji'a. Limimmidiidha jechuudha shaakalliidhaan. Waan addunyaa kanarraatti sitti ulfaatu wangeela lallabuu sitti ulfaata malee raajii dubbachuun sitti hin ulfaatu. Fakkeenyaaf raajiin sii raaja. Na dhagaartamanii? Fakkeenyaaf raajiin sii raaja na dhaggeeffadhu. Ati baay'ee qoramaa jirta. Hin fiigda, hin xaartaa wanti wal sii qixxaate hin jiru. Dhugaa moo dhugaa miti? Deemteetta amma nama tokkotti yaalteetta garuu waan hundumtuu si harkaa faca'ee si harkaatti olii gadi si jalaa ta'ee jira. Sanyi naa deebisi ka dhugaa moo soba? Dhugaadha ishi. Dhugaama isaanatti himi. Dhugaadha ishii miti ka dhugaama isaanatti himi. Hin hojjettaa maallaqni kiisii kee keessan taa'u eebban qaba. Sirrii mini? Sirriidha. Maal kurraa? Maal amma kana gaamame kun bakka balii mimmidii maxaa nagarnu kooyee. Maal taateeti? Indi ilma namaa keessatti chaalenjiin akka jiru hinkwaan nama isa beeku sammuu qabu mitiiti seexannu beeka. Hin fiigda milkaa'uu hin dandeessu. Kun ikkoo waama jirudha. Bakka walumaa gala raajii jechuun tilmaamuu danda'udha bakka. Allaqe. Kanuma wanta addunyaa kanarraati ulfaatu yoo jiraate wangeela lallabuu barsiisuun baay'ee ulfaata. Raajii dubbachuun bataam qallaan nagarno. Atti shawwadu. Kana ta'eetu jiru. Waa tokkoon sitti hima. Ati mee amma fakkeenyaaf ati. Otoo sooressa irraa hafaa taatee waaqayyo na eebbisi harka koo eebbisi. Ani immoo warra rakkatan nan gargaara, warra kufan nan kaasa, warra dheebotan dheebuun baasa jettee kadhatteettamuun kadhanneeti. Stira deebi. Hawwiikee moo hawwiikee? Warra beela'an beelan baasa, warra rakkatan nan gargaara, warra humna dhabanii biran dhaabbadha. Qabeenyaan na eebbisi kan jedhu hawwiikee moo hawwiikee miti? Hawwiikooti. Raajeeraan bakka gabaabaadhumatti. Kanuma bakka. Inni kun raajuutu hin taane akkamina beektaa? Inni kun hawwiidha beektaa raajuu hin taane hawwiidha. Bakka hundumtisaa. Hawwii jechuun maal jechuudha beektaa fedhiisi keessa buusuudha. Fakkeenyaaf raajii dhugaan haqa namaan dhoksu islaamummaa keessaa bahire jedhee mindinno kiristaanummaa keessaa bahire jedhee hin dhoksu haqa namaa. Fakkeenyan siilaadha. Raajii masarattaayyee jiini kun ji'a jalqabaatti rakkinni guddaan hin ta'a jedhee raajii dubbatee ture. Yaadatta moo yaadattu? Na yaadadha. Innis raawwatee argineerra. Hafuurri qulqulluun guutummaa guutuutti laphee kee keessaa gaafa dhufu wanta bor ta'uu danda'ullee akka ati tilmaamuu dandeessu godha.
Gabaabaadhumatti kanadha gara dhugaatti siyaa fidu Waaqayyo. Ameen. Kanaaf iyyuu jechuudha amma Sanyii koo dhugaa sitti himuudhaaf keetti fayyadame. sirrii jette dhugaa addoo nan beekaa. Yeroo keetti fayyadame, yeroo keetti hin taphate. Dhugaan sitti himan. Serious. Amma qoy jijjiiramni dadhabdeettaa garuu Waan barbaadde na gaafadhu sanyii koo. Nama amma kanaa nama 500 teessiseen siif carraa guddaa laadhee haasaa jira. saafin siin jedhee namoonni hamba tokko immoo kanarratti waa'ee marraajii kanaan wal qabatee ammas achitti xiqqoo walumaa galaa raajii ati kana dura dubbachaa turte suni sirriima miti moo sirriidha moo sirrii miti dhageessee dubbatte moo jajjabeessuma saba sanaatiif yookiin immoo tilmaama dhuunfaa Baay'ee magaariidha. Waan amman dubbadhe waan amman sitti hime kun wanta tammatti dhugaadhatte kun sirrii moo sirrii miti? inni dhugaadha. Bakka Garuu- sunis kanuma. Sunis kanuma. Sunis kanuma bakka. Inni guddaan dhugaa ta'uu isaati miti? Bakka walumaa gala raajiyaatti raajii waggaa 19 raajii saba kan Raajii itti ani nyaataa. raajii utuu hin taane raajii namoonni amma raajaa jiran hundumti isaa tilmaama dhalaa obboleessa ko. Kan namoota amma raajaa jiranis Hundi isaa tilmaama bakka shallaggii ta'innaa laata. ishi raajiin tilmaamaan haa ta'u raajuun tilmaamaan yoo jenne fakkeenyaaf amma seexana baasuu irratti seexana iyyisiisuu irratti seexanni baay'ee nu caalaa araadaadha. Ishi. Raajuunoo tilmaamaan yookiin chaalenjii haalota ati keessa jirtu irratti hundooftee kanati haala nama tokko ilaalte kanatti dubbattee nama sana amansiisuu dandeesse kanatti ittiin dubbattudha. Seexana garuu akkamittiin iyyisiisuu dandeessa? Erga afuurri qulqulluun Maal abbe kunoo yoo barbaadde kunoo dhugaa shaashammannee siin geessa sheekii seexana iyyisiisu yoo barbaadde. Dheengadda argeen galeef shaashammanneedha. Ortodoksiin iyyisiisaa jira. Qeesiin iyyisiise. Maal taate abbe seexana xiqqoo gadi deebiste waa seexana xiqqootti yaaddaati. Kunoo dhugaa rabbi shaashammanneedha tokko seexana iyyisiisa garuu sheekiidha. Duran dhaabattu seexanni. maaliin iyyisiisa? Ilmi namaa kamiyyuu seexana irratti dhaaboo qaba laa sanyii. Uumamaan kennaa rabbi nuu kenneeni ilmi namaa kamiyyuu seexana irratti dhaaboo qaba. Malee seexanatu nama irratti dhaaboo qaba miti. Uumamaan nuuf kennameera dhaaboon. Uumamaan dhaaboon akka nuu kenname beekamaadha adde. Garuu seexanni kun kan isheen iyyitu ergaatu sitti dubbatameetiyyuu seexana kana iyyisiistee baasta moo ofii kee aaboodhuma ganama sii kenname sanaan iyyisiiste seexana baastaa. Inki godhaa kaa. Niitoorkiin koo na qabe jira ammas. Niitoorkii qabeeraam taaptaap godhaame. Achirratti Jechan taaneen barreessinaa mee maali kun wal gaaffii irrarraam gaaffii wal mari'achuu irra jirra malee wal takaraakkaraa hin jirru. Viidiyoon yeroo darbe gadhiise argiteettaa sanyii. Viidiyoon yeroo darbe gadhiise argiteettaa. Viidiyoo kee maal ta'u baay'ee gaddiistaa kamiin keessaa qabeessa. Si yaadachiisa. Nama Waaqayyoo naan jedhe tokkotu liivii irratti abeet hin jedheen. Waaqayyo si jaallata ameen hin jedheen. Akka naan jedhaaru Waaqayyo dheennaan. Qorumsa guddaa tokko keessa jirta naan jedha Waaqayyo dhugaadhaan jedheen. Eessa harta tammatinnaan
Awurooppaan jiraadha garuu Itoophiyaadhaaf dhimma lafaaf dhufe nan Itoophiyaa jira dhimma lafaa kana xumurachuuf jedheenaan. Abaluun beektaa naan jedhe. Eeyyee nan beekan jedheen maal keeteen obboleessa kootiin jedheen nama akkas jedhamu biyya lafaarraan beekon. Achi dhimma lafaa meedheen naani kaaree 1,000 ta'aa jedheen. Abaluun beektaa nan beekan dhimma keessatu qabee jira si jalaa akka lafti keessiif hin gadhiifamne. Gadhiiseeraaf ilaaluu dandeessa. Dhattee ilaaluu dandeessa. Gimmiti moo gimmiti miti amma kun maqaa obboleessa kootiin waamuun illee maqaa namicha lafa koona jalaa qabe waamuun illee kaaree lafa koonatti munsuun yaalii moo yaalii miti tiiktookii koo jala galii ilaali. Guyyaa tokko immoo ana taane siisterii koo taane asuma naannoon jiru kana dhanneen ati ka'inaan jedhe ka'een dhufe ka'een dhaqee jennaan waaqayyo abaarsa mana kee haa rukutaa. Ameen jedheen mana hin qabu mana kiraa keessan galaa silaa mana kosa kam kee haa rukuta mana kiraa kee haa rukuta silaa maal na fayyadanaan. Ameen jedheen atis kottu intalli sun hin dhufte siisteriinis atiif isiif isa gidduu seexanni gaa'ila keessan diiguudhaaf jedheetu waan guddaa taphachaa jira waanta ta'eef isin gidduudha seexana kana rukutee ani eebbattan isin baasa siin jedha waaqayyo gooftaan maccaa'edha. Yaalii moo yaalii miti kun obboleessaaf obboleettii wal fuusisuun. Yaaliidha. Utuurra buutee fi kiiboordiin hin ka'a. Iyyiin iyyama, caffaraan hin caffarama. Raajiin waaqayyo namatti dubbatu tasgabbiis qaba nagaas qaba. Inni sirrii ta'eetu. Maalidha beektaa ammas waan ijoo bucuunnaa wanti ati naan deebisne tokko jirti. Waa'ee maseexanaa kanarratti. Sitti meedhama. Seexanati maal taateeti? Seexanni iyyisuun obboleessa koo salphaadha. Tokkoffaanii macaafa qulqulluu irratti dubbattee akka amantii keetiitti hin kadhatta yoo ta'e seexanni iyyiin hin jiru. Islaamni immoo quraana irratti qara'e seexana iyyisiisuu hin danda'a? Eeyyee hin danda'a. Ortodoksiin immoo akka amantii isaatti akka isaaf kennametti seexana iyyisiisuu hin danda'a? Eeyyee hin danda'a. Maaliif seexanni pheenxeedhaaf iyyiti? Musliimaan maaliif iyyiti? Ortodoksiidhaan maaliif iyyiti yoo ta'e waaqayyo uumamaan waan hundumaa keessaa seexana harkaa aaboo fuudheera. Dhaggeeffadhu. Seexanni musliimaan jiru, seexanni pheenxeen jiru, seexanni ortodoksiin jiru walumaa gala seexana harkaa waaqayyo guutummaa guutuutti aaboo fuudheera. Aaboo maali? Aaboo gooftummaa, aaboo gootummaa harkaa fuudheetu maal keessa kaa'e? Naasuuf sodaa keessa kaa'e. Kanarraan kan ka'e namni dadhabaan tokkoyyuu akka amantii isaatti itti waamennaan seexanni iyyiti. Seexanni iyyisiisuun salphaadha. Utuu ejjaa jiranii seexana nama iyyisiisan nan beeka. Utuu machaanii, utuu akka barbaadan taa'e namoota seexana iyyisiisaa oolan nan beeka. Nan yaadadha maqaasaa kaasuun barbaadu liivii irratti nama dhugee machaa'ee dhaqee seexana iyyisiise nan beekan. Dhugee machaa'ee nama seexana iyyisiise. Dhugaan sitti. Maaliif iyyite marqaa? Sodaattuudha ka aaboota harkaa fuudhame. Gadi darbatameera aaboonsaa harkaa fuudhame. Machaadhaafuuni machaayyuu sodaatte iyyite akkamtiin nama nagaatti galte keessa teessire seetan. Namni nagaan sunis aaboo qabaa namni seetan keessartu. Gaaffii bareedaadha. Gaaffii bareedaadha. Fakkeenyaaf gaafa daandii irra deemtu itti afaan bantee yoo deemte awwaarra afaan keetti nam'a moo yoo afaan kee cufattee awwaarra afaan keetti nam'a? Irra naa deebiin dhugaadhi. Gaafa daandii irra deemtu afaan kee yoo banaa deemte afaan keetti awwaarri nam'a moo yoo afaan kee cufattee awwaarra afaan keetti nam'a? Haala adda akkam afaan banaa deemu afaan cufatanii deemu malee. Afaan cufatanii deemu. Seexanni nama hundumaa dhiiftee deemti taanaan eessaa jiraattu mee obboleessa ko? Kanaafuu isa san seexanni namni uumamaan aaboo qabaa. Namni uumamaan aaboo qabaa seexanni immoo aaboon ishee akka quraana keetiin ofirratti qara'uu hin dandeenye taanaan amantii keetti laafaadha taanaan amantii keetti jabina hin qabdu taanaan seexannuma sitti gala dhugaa dubbachuudhaaf. Ishi akkas taanaanii fakkeenyaaf amma pheenxota keessaati waldaa kee akkan iyyuu seexan.
Isilaa kan waaqayyoo ta'aniiru gooftaa Yesuus isaaniif fannifameera, isaaniif garafameera, isaaniif du'eera, isaanuu akiraariidha, isaan malee lafarra namni hin jiru akkamitti peentee keessa waldaa kee seexanni kee ayyattee addare wanta amantii isaaniitti dadhabaa ta'aniif. Namni kamuu akkaataa amantii isaatti dadhabaadha taanaan jinniin itti gala. Jinniin wanta ittiin galleef hin qabu. Walumaa gala seexanni mo'amaadha. Mo'amuurra moo darbee namoota dadhaboo argate jennaan itti gala, eeyyee itti gala. Akkas taanaan seexanni ammas masgiida keessa jirti jechuudha kan namoota dadhabaa keessa. Seexanni masgiida keessa siin teessu, waldaa keessa siin teessu, nama keessa teessi. Nama akkamii? Nama amantii isaatti dadhabaa keessa teessi. Masgiida barbaadditu hin taane, waldaa barbaadditu hin taane nama barbaaddi seexanni waan taateef. Amma kana irratti gaa. Gaaffiin koo garuu si dadhabsiisaadhaa? Arrabsoon peentee nan dadhabsiisne kan kee nama qajeelaan na dadhabsiisa. Dhugumatti immoo jalaa jechi isaan jedhan kun nu nama dadhabsiisu. Koi Yesuusiif kun amma immoo itti fufe. Adde Abdulkaliimiin kun nagasheedhaa jira. Rakkoon qabu haasa'eeti. Anaaf sibichaa taasaa jira isa booda carraa deemutti deemnaani. Amma gaa asirratti immoo jechuudha. Warri peentee. Warri peenteen jedhiin kan nuti jedhi haasa'e malee keessa argamina. Maal natti naqaa hortaa'ee. Diinni kee kufe rakkoo moobaayiliin koo kufe. Ameen hallelujyaa. Sanyi akka gootu. Ayyee. Guyyaan har'aa kun deebitee dhabamuu dandeessi. Ayyee. Dhugaa dubbachuudhaaf itti ijoollee miidhaan siin gorsu dhugaa gara quufna garaatti yoo deebine jechuudha. Ayyee. Guyyaa har'aa kana deebitee argachuu dadhabda. Deebitee argachuullee si rakkisuu danda'a. Ayyee. Islaamummaa gaafa abdiin shaadaa qabatee akkam jedhee akkana rabsaa ture. Akkam jedhee akkamittiin akkanii amantii islaamaa xiqqeessaa ture. Akkam jedhee akkamittiin akka amantii islaamaa xuriitti dibaa ture. Ayyee. Miidiyaa guutuutu beeka. Ayyee. Dhugaan dhugaadha. Akka Oromummaatti lafee Hacaaluu Hundeessaatiin nan sii kakadha. Akka namaatti immoo haadhoo koo abdii naman jaalladhu naa dhababsiisu sin jaalladha. Ergan gaafa gara amantii islaamummaa dhufee hirriba nagaan rafee buli'an. Boqonnaan argadhiyan. Dhugaan sitti man. Jiruu kootu nagaa argatee, jireenya kootu nagaa argatee, sammuu kootu nagaa argatee. Yeroo hundumaa ba'ee galee akkamittiinan jireenya amantii kanaa guddifadhaa yaada malee guyyaa tokko cinqatii jireenya argeen beeku. Gaafa akkasiin jedhu akka ilma namaatti iddoo hojii koon jiru hojii koon hojjetadha. Yeroon sa'aatii barnootaa koo immoo masgiida deemee barumsa koo barataan jira. Yeroo salaata koo salaataan jira. Dhugaa amantii ati itti jirtuunan sii kakadhaa dhugaa waaqayyoo isa jiraata isa teessoo isaarra jiru. Ergan islaamummaatti dhufee sammuun koo boqonnaa argate. Nagaan argadhe, hirriba nagaan rafee, boqonnaan argadhe, dura hirriba keessaa ol ka'een nan aara nan gubadha waan nan hojjedhu wannaaf hin qixxaatu akkuma sila sitti maa ture. Waan maallaqa nan kaawwadha nan hojjedha lafa birriin harkaa dhaquun beeku. Wallaahi billaahi tallaahi. Dhugaa waaqayyoo isa jiraataa isa teessoo isaarra jiru gaafa qidaame guyyaan shaadaa qabadhe kaasee waan hundumtuu nagaanaa ta'e. Naaf tasgabbaa'e. Dhugaadha sin sobu. Akka ilma Oromootti dhiigi Oromummaa hirminattaa ta'u akka namaatti immoo waaqni haadhoo koo obboleessa koo wajjin waan nan argisiisini ergasii kaasee an nagaadha.
waan nyaadhu naasii fa'aa hojii koo gammachuudhaan annaqee hojjedha gammachuun koo gammachuu miti walumaa gala macaafni qulqulluu mindinno quraanni maal jedhaa fuula rabbi mindinno amantiin jaallatamaan yookaan amantiin fudhatama qabu amantii islaamummaa qofaadha quraanni. Macaafa qulqulluu keenya keessatti modhanne waa'ee Yesuus islaamni mormii irraa qaba lakki irraa hin qabu hin jaallata Yesuusin islaamni eeyyeni jaallata quraanni waa'ee Yesuusin naasaa jibbinsa qabu uummanni islaamaa Yesuus irraa lakki jibbinsa hin qaban walumaa gala homaa inni ree akkaataa nuti itti fudhanneef akkaataa nuti itti isaan fudhanneef akkaataa isaan itti fudhatantu sirrii miti walumaa gala. Yesuus isa dhugaan eenyu bira jira eenyutu fudhate yoo ta'e Yesuus isa dhugaa kan fudhatee jiru islaamota akkamittiin Yesuus ergamaadha eeyyee ergamaa ta'uu isaa eenyu dubbate nama lama dubbate tokko bartootatu ergamootatu dubbate lammaffaani ofii mataa isaatiiti ani ergamaa yookaan immoo nama jedhee ofii isaatii haasa'eera waaqa ani ergamaadha ani nama jedhe immoo ati waaqa jedhee waaqummaa fuudheetti laxxafuudhaaf humna hin qabu'an aangoo hin qabu'an cubbuudha kun yakka kun maqaa balleessiidha kun akkuma silasii dubbisaa ture ergamummaa isaa namummaa isaa lafa siiqaa alhamdulillahi rabbil aalamiin ergan gara islaamummaa kanaatti dhufee amantus amanuu baattus ganama yoo gibbii keessaa namni iyyeen irribaa ka'a malee cannaqamee yeroo malee irribaa ka'ee hin deemu. Kanaafi yeroo kee itti fayyadama obboleessa ko dhaamsan sii dhaamu gara isa ifa of kiyaa qabu kana isa lagaan sin qoonne isa sanyiin sin qoonne isa haala kee ilaalee sin qoonne isa hiyyummaa keef rakkina kee qabeenya kee ilaalee addaan sin baafne isa sin amanne isa sin cabsine isa mirga keessiif eegu amantii islaamummaa fudhadhu waamichaan sii godhu kana qofaadha kana alatti waan hin qabu waan hin sii laadhu hin qabu kana hin qabu kunoo sitti himeera kan garbichi mindinoo ergamaan keenya nutti himan kunoo si biraan ga'eera fudhachuun ga'ee kee kafaruun ga'ee kee fayyuun kan ga'ee kee kafartee hafuun ga'ee keeti wanta ta'eef kanumadha amantiin kiristaanaa fuula rabbii duratti jaallatama qabu kan jedhu wangeela keessan jiru amantiin kiristaanaa fuula rabbii duratti fudhatama qaba jaallatamaadha amantii islaamaa malee namni hordofu yoo jiraate rabbi irraa hin qeebalu kan jedhus immoo quraanumatu nutti hime wanta ta'eef lakki kafaruun barbaada du'uun barbaada itti taanaan dhaqi lakki gara rabbiitti deebi'ee rabbii wajjin jiraadha itti taanaan amantiin rabbii biratti fudhatama qabu islaamummaa qofaadha islaamummaan alatti rabbii amantii nama kamiyyuu hin qeebalu jedhee erga lafa jala kaa'e murteesse dhaamsan islaamu kanu. Hayyee ka asirratti galatoomii gaaffii tokkittis gaafadde isheerraan booddee jecha tokko himee xumuraa. Eeyyamamaadha. Na gaafadhu. Asirratti ergan amantaa musliimaa dhaqee yaadi koo hin boqotee rafeen bulee guyyaa gaafan qabaddeeti tasgabbaa'ee cinqetii narraa dhaabbatee bakka waan hundumatti iyyuu na milkaa'inaan jechaa jirta. Alhamdulillahi rabbil alamin dhugaadha. Kana jechuun amantichi boqonnaa sammuu akka inni kennu natti maa jirta. Akkas. Mee wanti qabatamaan ani sirraa argee amane gara amantaa kana dhufuu danda'u yookiin namni biroon erga amantaa kana qabatte wantoonni kallattiidhaan sii ta'ee ani sirraa argee yookiin namoonni na fakkaatan sirraa arganii dhufuu danda'an tokkoof tokko maaltu sii ta'e? Gaaffii bareedaa. Gaaffii bareedaa. Maaltu sii ta'e? Uffee akkam bareedaa maaltu sii ta'e? Tokko nagaan naa ta'e. 2 gammachuutu naa ta'e. 3 qalbii kootu nagaa argate. 4 islaamummaaf islaamota bira dhaqeen jaalalaa fi hiika jaalalaa bare. 5 yeroo hundumaa keessi koo waa'ee rabbi koo waa'ee waaqa koo waa'ee jannataa yaaddi malee guyyaa tokko sammuun koo gaafa naqee islaamummaa fudhadhee jeeqamee rabbashamee abdii kutadhee hin beeku wallaahi billaahi tallaa jechuudha. Ilaa dhaggeeffadhu waan qabatamaa nuun ilaallu maallaqas miti manas miti maalis utuu hin taane qalbiin keenya nagaa argachuudha. Fakkeenyaaf rabbii nama jaallatuufis nama hin jaallanneefis
duniyaa kana ni kenna, qabeenya ni kenna. Amantii garuu Waaqayyo yookaan Rabbi nama jaallatu qofaadhaaf kenna. Akkasidha Quraana keessaati. Rabbi Allahani nama jaallatuun qajeelchaa, nama jibbe immoo ni jal'isaa. Akkas jechuun maal jechuudha? Nama amantichatti yookaan immoo sagalee Rabbii Quraanichatti namni amane qajeelaadha. Namni isatti hin amanne garuu jal'aadha. Kanaafuu wanti isa rakkisu hin jiru. Kanaaf maalodha wanti sii ta'e yoo itti nagaatu naa ta'e, gammachuutu naa ta'e, qalbii koo nagaa argate, jiruuf jireenya kootu nagaa argate. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin gara fuulduraattiin simuu waan guddaan akka inni naa ta'u abdii tokkoon qaba. Galanni Rabbi tokkicha isa nyaanne, isa dhunne, isa rafne, isa mugneef galannaa ta'u. Kanumatu naa ta'e sanyiiku. Inni kun sirriidha gara fuulduraatti waan sii ta'u sumaa fi Rabbitu hin beektu, Rabbitu beeka. Garuu nan fayye gaafa jettu ati kaleessa qaami kee guutuudha. Naa galeera yaadi kee. Nan fayye gaafa maalirraa fayyite? Nan jaallatame jettee kaleessa namni addisuun jibbee yookiin siin jedhee namni wanti nu argine hin jiru. Fakkeenyaaf namni baasee si arrabse hin jiru. Indaa'uma arrabii arrasitti caale kun jalatti gaafa ilaalu qaamni kee nagaadha fayyaa turte maalirraa fayyite ammatti gammadde? Ani waan baay'ee irraan fayye sanyii. Warri musliimaa jala jirtanu qeeqaaf miti ani irraa hubachuuf akkasitti haasaara isinii galay. Waan tokko jedhuni yoo Koo injettaa Ederiiko deebisee fi ka'ee jettaan rakkoon qabu. Daqiiqa 2 dhufaa. Tokkoffaan kanan irraa fayyee waaqa sadii yookaan sillaasee waaqeffachuurraati gara waaqa tokko waaqeffachuuttan fayyi. Lammaffaa raajota sobduudhaa fi saamtota irraatii soba isaaniirraan fayyi. Arfaffaa lagaaf sanyii wal qooduurraan fayyi. Inni arfaffaanii ati hiyyeessa, ati sooressa jechuudha yeroo hundumaa siqiqiidhaan naqee waldaa keessa sababa hiyyummaa sababa rakkina koo achi keessa taa'ee dudduuba taa'ee galuu koorraan fayyi. Kanumarraan fayyi. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Itti fufii Haider. haasaa keessan addaan kutuu kiyyatti dhiifama. Wanni obboleessa kiyya hubachiisuu barbaade sanyiidha. Adeemsi tokko tokko ka amantaa keenya keessatti atis kaleessa laaltee argitu waan mul'atu waan argitu waan dhageessu jira dhugaa dubbachuudhaa fi maaliif jennaan biyya walitti qabna oromummaa walitti qabna gosa walitti qabna olloomni har'a geenye islaamummaa keessa amma aaddisuun har'a dhufee fi rifeensi inni kaleessa isirraa malaaxe amma marguuf hin jiru yoo kaleessa miilli citaa ta'e dhufnaa illee miilli isaa citaadhuma. Kaleessa hiyyeessa waan ta'eef birrii guyyaa asitti galabbatamu hin jiru. Wanni akkasii waan addaa waan ajaa'ibaa wanti akka geemii diraamaa wanni kun fiilmii fi iddoo adda addaatti argina malee hiyyeessi pheenxee keessa illee jira kaleessa irraallee ortodoksii keessa illee jira muslima keessa miskinni waan nyaatee bulu hin qabne jira kan nyaatee quufee habtaami illee jira kun amala addunyaati. Gaafa tokko ilmi namaa laal yoo barbaade amantaa illee hin qabaatin har'arraa kaatee fakkeenyaaf amma namoonni gonkumaa amantaa hin qabne ni jiraatu. Namoonni amantaa hin qabne kunneen kan mallaqa qabu jiru. Kan mallaqa hin qabne illee jiru. Sigalee addunyaan kun ilma namaa dhala namaa hundaafuu ka barateef barumsa ni kenniti. Ka hojjeteefis mallaqa ni kenniti. Addunyaan gaafa waan kana kennitu yookaan rabbiin gaafa waan kana kennu waan islaamateef waan kiristaanateef osoo hin taane carraaqqee mataa keetiitiin waan argattuu fi waan dhabduudha. Yookaan ammoo waan hiree kan gubbaa dhaabbattee jiraattuudha malee har'a ka'ee pheenxee taatee birriin argamullee hin jiru. Kaatee muslima taateef ammoo birriin sii kennamullee hin jiru. Innumaayyuu addisuun intarneetii isaa bitatee yeroo isaa gubee mallaqa wallaahi wabillaahi watalla akkaawuntii isaa irraa baasee yeroo isaa gubee islaamummaa keessatti boru rabbi irraa waa argadha jedhee halkan kan haga sa'aatii 6 taa'u jira. Yoo barbaadde ni amanta yoo barbaadde ni dhiiste islaamummaa keessa dhuftee investi goota maaliif anillee obboleessi kee faana dorgomee jannata
hedduu jira jannata ol aanaa jannatul firdawsiin guyyaa namni waan dalagate hunda argatu anis dorgomeen anis gaafasan bakka guddaa fi lafa guddaa dhaqqabee rabbi biraa milkaawaa jedhee islaamummaa keessatti namni yaada malee islaamummaa dhufte birriin addaa manni addaa gargaarsa yoo ta'e as ta'inne ani Filisxeemin ni gargaaran as taa'ee hawaasa keenya ka Booranaa ni gargaaran Boorana keessa pheenxin hedduudha kiristaanni hedduudha gaafa beelee baalillee harargellee ni gargaarta akka namaatti jechuun addisu boru yoo rakkate an akka nama tokkootti waan islaama ta'e osoo hin taane waan nama ta'eef ni gargaara atillee boru yoo akka tasaa yoo ka wal beeynu taate yoo ka wal hin beeyne atii fi gandi keellee yoo rakkinne wayii keessa seentan waan beekuu fi waan qabuun si gargaaru irraa duubatti hin deebu kun ammoo gargaarsa waan ammoo ati amantaa dhufte boru kootu shahaadaa qodhume birrii doolchee cabduu namni si kennu hin jiru yoo barbaadachee godhi deebi addisuun amma eega islaamummaa seenee wanni guddaa inni argate tasgabbiidha nagaadha maaliif gaafilee hedduu isatti uumamu kana keessaa inumaayyuu hangarraa maaliif islaamummaa kana argachuu dhabe yaa rabbii xiyya jedhee haga of gaafatuufi rabbii waqasuuf hin ta'u malee haga sadarkaa rabbiitti jechuu ga'e kana haasaa saara wanti hubadheef kanaaf wanni si jechuu barbaadu maalidha wanni amma yoo atillee as dhufte yoo kalee miilli kan kee cabaadha maybe yoo mana ogeesha dhayte miilli keessi wayyaa'uu danda'a yoo muramaa ta'e immoo islaamummaa dhufteef ammoo artifishaala yoo kaatte malee sababa ati islaamummaa qabatteef miilli sii margu hin jiru rifeensi sii margu hin jiru wanni kaleessa achitti hin qabne wanti haaraa argatu tokko illee hin jiru ammoo rabbitti yoo amante ammoo addunyattis akhirattis ni milkoofta inumaayyuu islaamummaa keessatti qormaatatu heddummaataayyuu haqa yoo siime islaamummaa keessatti rabbiin nama jaallatu hin qormaata addunyaa irratti haga jirtu hin qormaatamta maaliin qormaatamta diraamaa adda addaatiin haasawa adda addaatiin wantoota adda addaatiin muuziqaa adda addaatiin gochoota hamaa adda addaatiin qormaata kana keessa nama gad dhaabbatee fi nama lubbuu isaa kana qabeetu qormaata kana keessa qaxxaamuree fuuldura rabbiitti yookaan guyyaa boruu guyyaa qiyaamaa rabbi biraa milkaa'ee jannata dhaaluudhaaf taa'a malee wanni amma addisuun birrii hagan argadhe mana akkana argadhe makiina akkana argadhe sitti mullee hin jiru wanni hawaasni kenneef illee hin jiru namuutu islaamummaa kan fudhatu dantaa mataa isaa bu'aa mataa isaatii fi galaa boruu isaa sirreeffachuu fi qindeeffachuudhaaf islaamummaa fudhata namni hunduu kana yoo beekne gaadhe natti fakkaata kanarra isinitti hin dhirasu dhiifama naa godhaati itti fufa. Tole sanyii. Oye addo. Oye, nagaa sanyii. Mee inaasoftamu nanaasa. Haasai. Nama 715 siilaadhaan jiraam. Ayyaa ta'u mee kanaafiyyuu xiqqoo haayideriin kun yaada bal'aallee dubbateera sirriima jedhe irra caalaa jechoota isaa keessaa waa'ee tokkummaa oromummaa wantoonni dubbate itti gagammadeera baay'eesaa. Xiqqoo waa'ee fayyina addisuu irratti inni naan jedhe inni haayideriin naan jedhe. Namni tokko yoo amantaa ortodoksii yookaan kiristaanaa keessaa harki isaa yookiin miilli isaa citaa ta'e yoo dhufe hin fayyaayi. Hin fayyuu artifishaalii yoo kaawwate malee yookiin akkas ta'e malee kan jedhu waa'ee fayyina addisuu irraa kaasee kanan siin jedhe amma amantaa kiristaanaa keessatti addisuun hin beeka haayiderii siifidhaan dhaggeeffatanii. Amma amantaa kiristaanaa keessatti addisuun hin beeka keessa ture wajjumaan kan keessa turreedhaan illee ammayyuu keessan jira. Namni tokko yoo harki isaa cabe yookaan qaamni isaa cabe qaamni isaa yoo hiddoodhaa ca'ee yeroo inni itti kadhatamee fi qaamni isaa sun bakka kaleessaa uumamaan dhalate sanaatti yeroo inni itti deebi'ee yeroo inni fayyee deemu jira. Innan addisuun jechuu barbaade addisuun nan fayyee ergan gara amantaa kana dhaqee kan jedhu qaamni addisuu kaleessa guutuudha. Qalbiin addisuus gaafan jedhu
nagaadhuma addisuun nama bahee galee jireenya isaa jiraatudha. Nama hawaasa naannoo isaa wajjiniin nagaa bahee galu nama jiraatu jireenya mataa isaa jiraatudha. Qalbii dharraan fayyee kan inni jedhu qaama keetu kaleessa miidhamaadha moo sammuun keessoo nagaadha sammuu keetu miidhamaadha moo maalirraa fayyite wantaan akkati fayyite arguu danda'u jechuun hin barbaade sii galee. Okay, irra deebi'ee sii deebisu. Ayyee. Tole. Tokko waaqni tokkichi utuu inni jiru macaafni qulqulluun ana malee waaqni kan biraan hin jiru. Abboommi kurnan keessatti. Ana malee waaqni kan biraan hin jiru utuu jedhu waaqa abbaa biratti kan biraa waaqessuu yookaan waaqa sadii waaqessuu keessaa fayyeen jira. Macaafa warra kutuu yookaan wal dhiitu keessaa fayyeen jira. Barsiisa raajota sobduudhaa fi ergaa raajota sobduurraa dhukkuba isaarraa fayyeen jira. Inni lammaffaani gadaantummaa ilaalcha gadaantummaa waldaa kiristaanaa keessa jirurraati fayyeen jira. Ati sooressa ati hiyyeessa jechuudhaan wal qoqqooduu keessaa lagummaaf sanyummaa zarummaa keessaa illee ba'ee fayyeen jira. Qool qalbiin koo fayyee jira. Sammuun koo fayyee jira. Jireenyi koo guutuun fayyee jira. Laftan hin fayyine hin jiru nagaadhaan. Erga yoomiiti? Ergan gaafa amantii islaamummaa kana qabadheeti. Jaallattus jibbitus akka leenca saafilaan deema gaafa daandii gubbaarra deemu. Tafawwasquwaa. Jireenya koo nagaa kootu naa deebi'e waanta ta'eef. Kuraatis sammaanyaal. Dhugaa of tuulummaa of jajuutu natti dhaga'ama gaafa daandii kanarra deemu. Mikinaatu ትክክለኛ የሆነውን የእስልምና ሃይማኖት ስለያዝኩ ሁልጊዜ በደስታ እወጣለሁ፣ በደስታ እገባለሁ፣ በደስታ እሰራለሁ፣ በደስታ እበላለሁ፣ በደስታ እለብሳለሁ፣ በደስታ ነው የሚመላለሰው። ሰበቢንሳ ቶኮ ዋቀ ኢሰ ጉዳ ተኤ ዋቀ ተኪቻ ከነቱ ናኖ ኮ ጅራ ነቲክሳ ነኤጋ ነጋ ኮ ና ዴቢስ ጋፈን ሶበ raajota jalaa ba'e gaafa waaqa sadii waaqessu jalaa ba'e gaafa dheenyummaa Yesuus Kiristoosiin bare gaafa qalbiin koo hundumtu wanta barbaadu argatu nagaan argadhe. Kanadha. Kanarraa fayyuu caalamu waan nama gammachiisu hin jiru. Ati ko akkas taanaan jechuudha. Addee. Ati ko akkas taanaan barootati kana dura jiraattee dabarsite siif baroota jiraatte miti jechuudha. Bara abaarsaan jiraadhe. Ani ergan dhaladheeti dheengadda gaafa qidaameen dhaladheen bara abaarsaan dhaladheen. Hamma ammaatti islaamummaa fudhachuu turuu kootiif utuu seeratti dhiyaatu ta'e dhaqeen seeratti ofii dhiyeessee ofii na dabsiisan turiyan. Dhugaa rabbiin sitti hima. Dhugaa rabbii halkan kun nagaan naan barihiin. Bara abaarsaan dabarsiyan. Kanaan dura bara abaarsaan dabarsiyan. Hamma ammaatti amantii islaamummaa fudhachuu dhiisuu kootti turuu kootti utuu mana murtiitti na dhiyeessanii na adabanii natti tola. Dhugaan sitti himan. Ila harmee koo nan argisiisin nan jaallachiisin rabbi. Dheengaddan dhaladheen nama haaraan ta'e. Innaa kanaafiyyuu gaabbeeraa hamma ammaatti turuu kooti sanyii ko. Inni kun rakkoon qabu kan gaabbee hin fayyada macaafni qulqulluun. Kan warra Kanaafuu waggoota 19 amantaa. Jenni gaafa xumurru. Kanaafuu jenne gaafa xumurru. Amantaa kiristaanaa keessa waggaa 19 tajaajiltee ofirratti dammaquu dhabuu keen ofis goyyomsaa sabas goyyomsaa jiraachuu keetti jireenya ati dabarsite jireenya sirrii hin taaneef jireenya soba akka ta'e dubbataa jirta jechuudha. Amantaa kiristaanaa keessatti. Kanaafuu atammayyuu addeen nagaama. Dogoggorteetta achitti waan dogoggortee jira. Waaqayyoof haa galu. Dhaabbadhe amman tajaajilu. Hin dhagaama miti sagaleen koo. Nagaama addo. Hamman dhaladhe hamman tajaajile waggaa 19 guutuu. Ilaa akka amantii keetta siifan kakadha. Akka amantii keetti siifin kakadha. Dhugaa wangeela kana. Hamman baran tajaajile keessatti akka amantii koo har'aatti immoo nan kakadha. Wallaahi billaahi.
wallaahi barumsa dogoggoraa nama hin barsiifne raajummaa sobaatiin nama hin dogoggorsine hamma dhufi amantaa islaamaa keessa galuutti barsiisa sobaatiif raajii sobaatiin falmaa miidiyaa irratti falmaa lafatti falmaa halkaanillee kaanee wal qabata sabbataatti nama zayitii gurguruu dhufee qabee reebee nan qaban abbaan barbaade isinitti himuu danda'a abdii gaafadhu sitti hima gaafa namicha sana kabalee abdiin na bira jira raajii sobaa dubbateetu zayitii makiinaa keessaa baajaajii keessaa buusee fidee irrattan kadhadhe ji'a tokko maalirratti kadhatte amma makiinaa kee buuftee miteedhe nama iddoo aarsaa irratti kabalee nan qaban cheerchi keessatti abdii gaafadhu sitti hima abbaasaa jechuudha. Adde maal jedhe? Abbaasaa abdii gaafadhu sitti hima. Ji'a tokko guutuun irratti kadhadhe dhaqee makiinaa baajaajiidhaan fe'ee fidee zayitii. Utuu lubbuun koddoo aarsaa kanarra dhaabatuun gurgurtu saba kanarratti hin jedheen. Waldaan kan kooti naan jedhe. Waldaan kan kee abbaa meeqaa fide adde? Zayitii ishee xixinnoo sana kasa iyyuu cufaafa biratti gurguramtu sana meerkaatoodhaa ishee bitan birrii 40 utuun asirra dhaabadhu hin gurgurtuun jedheen. Abdiin yeroo sanaa sabbataa jiraata. Hin jira gaaficha abdii waldaa keessa. Dhugaan sitti hima. Eenyu dhadhi abdii gaafadhu. Dubbiin humnaa ol ta'ee jennaan maayikii itti kennuun didee dubbii gadhee ta'ee kokkee qabee gadi baasee wal xafaxxafneen zayitii sana baajaajitti deeffatee fudhatee deemee sagantaan sun achumaan addaan cite. Hamman tajaajila keessatti sobdoota dura dhaabbachaan adda nagee dhufee as dhufe malee sabarratti taphanneeni. Egaa uummanni kun immoo warra cabcaabotaa sobdootaati waan ta'aniif rabbitti hin qabate immoo gara amantii dhugaaf qajeelaa kanatti na fidiira waanta ta'eefi walumaa gala kan na gaabbisiisu kaleessa karaa tajaajila kootiin mudaa ofirraa hin qabu waan ittiin naan jedhan hin jiru waan ittiin na hamatan hin jiru abbaa barbaadde immoo dudduuba koo deemitii tajaajila addisu maal fakkaatatte yoo gaafatte wayyoo kan jedhu eebboo ujjira malee namni addisuun kana balleesse tajaajila isaa keessatti naan jedhu hin argattu yoo argatte immoo qabatamaan harkatti naaf iddiin duukaa taa'ee haasa'a. Waldaan keessa jiru immoo waldaa guddaadha, waldaa beekamtu, waldaa bu'uura qabeetti, waldaa muluu wangeelii keessatti dhaladhee guddadhee achuma keessa hin jira ammallee gaafa qidaamedheen gaddaa ba'utti. Innaa walumaa galaa keessaatii ba'ee gaddee keessaa ba'uu kanan dadhabu amma har'aatti islaamummaa fudhachuuf turuun koo I am very sad. Baay'ee gaddee. Amma har'aatti. Xumureeraam. Xumurteettaayi? Nan fixeem. Adda kutte man fixxu? Nan fixe. Islaamummaatuun fudhatee nama mana turuu kootti gaddeera. Yeroo baay'ee ofii kootti nan hima dhugaa. Baay'een gaddi. Adde waan amma kaaste irratti amantaa kan kee kaleessa dabre keessatti dogongoroonni fedha yoo raawwatame fakkeenyaaf Umar ibn Khattab osoo islaamummaan fudhatin dura daa'ima fi boolla qotee osoo inni boolla qotaa jiru biyyeen areeda isaatti namme yaa baabaa biyyeen areeda keessa namme jettee osoo isin irraa haxooftu irraa harguftu daa'ima fuudhee yeroo san boolla qotanii awwaalan yoo san nama dubartii argate dubartiin qaanyeedha yeroo sanitti dubartii qotee awwaalee biraa deeme daa'ima ofii. So wantoota umriin jiru keessaa wanti yoo yaadadhu yeroo hunda na boochisu tokko isaa jedhe osoo islaamummaan fudhatin dura waan kana gochoonni akkanaa jaahilummaa wallaalummaan dhala namaa irraa wanti gahaa turan waa hedduudha. So namni yeroo amantaa san keessatti wantoonni dalagamaa ture hin beekna. Sanyii atillee dhugaadha garuu amantaa kan killis hin gaafanne amantaa kam akka hordoftus hin beekne atis osoo dhufte waan hedduutti gaabbitaa waan hedduutti saalfatta waan hedduutti rabbii keetti imimmaan boochee rabbii kee dhiifama gaafatta gara rabbii tokkoo fi haqaatti fuula kee gara galfatta. Wantoonni darban sun rabbiin siif dhiisaa keessa deebiteellee akkasitti yaaddeen jechuu barbaadeetiin aaddeedhaani ammoo osoo sanyii kana naa gaafatte amantaa isaa aadde waliin baranne waan ta'eef amantaa kam akka inni hordofu amantaan qabamoo amantaan qabu osoo wanna egaa kanatti himte booda silaa Protestaantiidha. Moor mucaa kana ammoo waan baay'ee kabajuuf jaalladhufan amma kana ijoollee kiristaanaa kee filadhee wal galchii haasofsiisaa jira.
Mikinaatiyyuu guyyaa takka nama nan qeeqne guyyaa tokko nama nan rarrabsinedha miidiyaa kana irratti jechuudha. Gaafan shaada qabadhe keessaati namoota natti siqan keessaa isadha. Wangeelan jaallattaa sani? Eeyyee. Hin amanamtaafi? Eeyyee ka. Wanta sagalee kanarraa dubbisu eeyyee yookaan lakkinaan jettee darbitaa jechuudha tun sobii. Nan dubbisash. Jaalala hin jiraa pheenxee gidduu yookaan kiristaanota gidduu ni jiraa? Sa'aatii ammaa. Sa'aatii ammaallee pheenxee gidduu osoo hin taane Ganaa waa baay'een dubbisa waan ta'eef walumaa gala Jiru. jaalala kiristaanota gidduu jira. hin jiru. Waldaatti yoo ta'e malee gammachuu ni qaba. Hin qabu. Hin qabu. Waldaatti garuu gammadee gala. Makiinaa fa'aa bitee gala. Gaafa ammaattuu lafuma deema. Maaniyyuu maal mana shinti beetii mana fincaanii riimootiidhaan banamuu naa kennamee ture maante. Sitti raajii ture miti adde. Nagaa qaba kiristaan hin qabu. Obsan qabaa kiristaan eeyyee akka ajaa'ibaatti obsa qaba. Obsa akka ajaa'ibaa qaba. Akkamitti qaba? Taayi hin ta'a. Ka'i hin ka'a. Qaban hin qabata. Namni sooftii kana dursee qabatee hin eebbifama. Utaalee qabata. Shaarbii ofirraa fuudhii naannoo utaalee shubbisi hin godha. Obsa qaba. Obsaan kunu. Wambarii irra utaaleetuun sooftii qabu qeensi natti buqqa'eera. Ishi gaarummaa hin qabaa? Isaanumta ofa gaafatan. Arjummaa hin qabaa? Biraanuun baane. Amanamummaa hin qabaa? Ofa gaafatan. Garraamummaa hin qabaa? Maaleessaa fi gowwoo hin qabaa? Bacarraash. Walumaa galaa obboleessa ko wanta amma sitti hime kana guutummaa kiristaanaaf caafame islaamotaaf musliimota biraa argattu. Hallaqee walumaa gala fixeeraa yoo sitti lubbuu kee ol fadhuu kottu gara amantii dhugaa. Yoommoo kaafaree nafatte immoo achuma taa'e erga manatti kenname xumureera. Dhugaa guddaa galatoomii amma kanallee ol gashitee yaadota ani hin beeknee fi ani baruu barbaadullee na barsiisuu kee gaaffii koo naa deebisuu keef guddaa galatoomi sin kabaja sin jaalladha. Ayyee wantoota oolanii bulanii akka gaaffiitti jiran immoo waan jiru akkan sirraa baruuf abdii guddaa nan qaba. Kanaafuu ayideriin faallee wal barree tokkummaadhaan jaalalaan baay'ee amantaan kan dhuunfaa waan ta'eef amantaan osoo adda waliin qoodin wal dubbisnee waliin mari'annee illee akka wantoota an addisuu gaafadhe addisuu irraa bare kanallee sinirraa illee bare hubachuu nan barbaada. Baay'ee waa'ee amantaa tokko baruun qoratanii addoon nagaama miti? Hin dhaga'ama sanyii koo. Waa'ee amantaa tokko amantaa keessa jiran irraa waa'ee amantaa biraa qoratanii abboommiin isaallee maalidha? Wanti hin eeyyamu wanti hin eeyyamne maalidha? Amantaan tokko jireenya nama tokko keessatti gahee ammamii taphata? Wantoota jedhu waa'ee amantaa isa keessa jiran dhiisanii waa'ee amantaa biraa qoratanii baruun baay'ee barbaachisaadha. Maaliifi tokkummaadhaan jaalalaan gatii wajjin jiraatamuu fi baay'ee ijoolleen keenya amantaa kiristaanaa keessa jirtan immoo addisuu har'absitan kana jechuudha. Namni maqaa isaa barreessuu hin dandeenye maqaa namaa balleessuu hin dadhabu jedha jechuudha. Namoonni har'a addisuu fayyumaas jalatti ispeelingii guutuun illee dandeessanii tsaaftanii akka kanatti baxabbattan jechuudha. Addisuu jechuun nama kaleessa ituu amantaa kiristaanaa keessa jiru ijoollee musliimaa fi ijoollee ortodoksii ijoollee kiristaanaa walitti qabee as keessatti tokkummaadhaan jaalalaan wajjiniin mana isaatti ol gashee wajjin taphatee haasofsiisaa turedha. Taraa taraadhaan dabaree isinii kennee isin taphachiisee wal sin barsiisee nama addisuun walitti isin qabee isinii wajjin jiraachaa turedha. Torbee madarbee jechuudhaan qidaamee asitti reefuu qidaamee asitti dhaqan inni waa'ee amantaa gara itti dhaqee kan inni dubbate waa'ee amantaa isaa beeksifachuu jechuudha. Amantaatti immoo qoosamu amantaan dhimma lubbuuti tokkoof tokko maalitti yoo amante jechuudha.
Kanaafuu namoonni ilaalcha amantaa Ortodoksiif kiristaanaa keessa teessanillee jechoota hin barreessine isinirraa hin malle barreessitan of ta'uufaa mokkoraa yoo danda'ame akka koo addisuutti siqaati waan hin beekne irraa baruuf yaala waa'ee amantaan itti dhaqee waa'ee amantaa keessa jirtaniyyuu maal argaarta kan masqalii macaafa qulqulluu keberii gurraacha kanoo maal argaarta diimaa moo gurraacha kabaricha gurraacha kiristaanonni hin beekan malee xumurri kiristaanotaa baay'een isaa akkoo hiika kanaa qaba baay'ee hiiki gurraachi kanaa maal akka isheen taate karaa keessaan sitti hima tokko amma garuu iccitii tokkoon sitti hima iccitii tokkoon sitti hima sagalee waaqayyootii kun nuufa jiraatu hin jaallanna sagalee waaqayyooti mini macaafni qulqulluun kuni macaafa qulqulluudha asirraa sagalee waaqayyoodha moo macaafa qulqulluudha macaafa qulqulluudha hin jaallanna dhugaa nan jaalladhan macaafa qulqulluudha malee sagalee waaqayyoo hin jenne maaliif sagalee waaqayyoo jedhameen barreeffamne beektaa sany macaafni kun guutummaa guutuusaa sagalee waaqayyoo miti sagaleen bofaa keessa jira sagaleen namaa keessa jira sagaleen harree keessa jira sagaleen jawwee keessa jira sagaleen ekeraallee keessa jira sagalee hedduutu kana keessa jira waanta ta'eef sagalee waaqayyoo jechuun dhiifame maal jedhee macaafa qulqulluudha jedhama argite siistem seera uumamaa boqonnaa tokko boqonnaa sadii lakkoofsa tokko dhattee dubbiste sagalee eenyu dhageessa sagalee bofaa argina gaafa isheen natti addaamee fi waan hin goyyomsite ishuma taasise seexanuma bofumatti dhaqee haasa'e wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 kaatee dhattee ilaalte seexanatu dhaqee Yesuusin qore hin daamachuma waan sitti hima utuu waaqa dhate akkamittiin seexanaan qorama waaqayyo Yesuus nagaamini biyyi utuu dhuguma waaqa ta'e akkamittiin seexanaan qorama tokko idduma sanatti hudhatteeti hin qorte eenyutu seexan sagaleen seexanaan barreeffamee jira wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti sagaleen jawween jira mul'ata Yohaannis guutummaa isaa dhaqee dubbisi sagaleen namaa hin jira eessaati macaafa Iyyoob guutummaa isaa dhaqee dubbisi itti fufuudhaan immoo eessa dhaqee dubbista beektaa guutummaa isaa jechuudha abboota firdii ajjeesuu loluu balleessuu maammee qaqaasuu kan ajaju macaafota keessaa macaafa abboota firdiiti. Har'a garuu quraan ajjeesi jedha. Islaamni waggaatti nama tokko yoo ajjeesee jannatatti gala. Nama tokko yoo billaadhaan qalee jannatatti gala jedhanii nutti maa guddatani. Soba. Dhugaa waaqayyoo soba. Islaamummaan nama ajjeesuudhaaf eeyyamni kennamee jannatatti galu hin jiru. Hin eeyyamus, hin eeyyamamus. Tokko itti fufee kan jiru yoo dhattee ilaalte macaafni qulqulluun guutummaa guutuutti sagalee namootaa kan ta'u Phaawulos sagalee waaqayyo dubbate tun taane seera mataa isaati kan inni kaa'ate. Kanaafiyyuu sagalee waan mindinno jechi Yesuusiif jechi Phaawulos lafa baay'eetti meedaa irratti warri kuta wal dhiita. Yesuusumtu iddoo tokkotti waa dubbate iddoo tokkotti waa tokko haasa'a. Maal jedhanni tokko ani eenyaan mana abbaa Niitoorkii isaatu qabeera taaptaap godhame. Mana abbaa koo keessa iddoo bal'aatu jira. Ani garuu nan deema. Okay. Dhagaamaan jiru? Amma dhagaamaara. Irra deebi. Tole. Yesuusumti mataan isaa waan taasise tokkotu jira sanyii. Maal jedheennis mana abbaa koo keessa iddoo bal'aatu jira. Jedheetu daqiiqaadhuma tokko mootuun guutiin immoo maal jedhee nan dhaqaa iddoon isinii qopheessaa. Bal'aatu jira qophaa'eera jedhe. Asitti immoo deebi'ee maal jedhee nan dhaqaa dhaqeen isinii qopheessaa. Jira dhaqeen immoo isinii qopheessa. Waan baay'eetu jira sanyii. Kanaaf walumaa gala yoo sitti tole kottu gara dhugaa. Yoo sitti hin tolle kaafarii taa'i. Alqoal ጨርሻለሁ። እወድሃለሁ። እንደውም ማሊፍ ጊፍቲ ሲላዱ
Giiftiin haalladhumeeru. Giiftii fanaan haallattanii dhugaa warreen as jala jirtan kun. Mee jechuma gaarii xaafaa waan gaarii godhaame. Innaa dhaamsisii akka uummata islaamaatti yookaan amantaa islaamaatti sii qabnu abaarsa jalaa dheekkamsa jalaa ba'i. Wallaahi billaahi tallaahi otoo karaa islaamummaa gahaannabitti yookaan abidda bara baraatti galuu ta'e dhaqeen abidda bara baraatti dhaqee gala malee kiristaanummaatti hin deebi'an. Wallaahi billaahi tallaahi islaamummaan abiddatti nama gashatu ta'e dhaqeen abiddicha keessa ta'a malee kiristaanummaatti as hin deebi'an. Waan nama dhibu jechuudha. Fixeen jira bakka.